dhiifama wajjin maqaan kee simbirre eenyu sin jedhama. Oh, akka itu maqaan kee nambarii ne. Ani garuu maqaan kee beekaa ture kun. Maqaan kee TikTok irraa eenyu jedhama? Sagalee Ashab Diimaa jedha. Sagalee Ahbash simbirre garuu maqaan kee eenyu? Okay, ani maqaan kiyya Haasididha. Kan abbaan kiyya naati baasan Ahmad naan jedha. Garuu maqaa jaalalaa akkaati maqaa sagalee Ahbash jedhamte mogaa beekte anis maqaan kiyya Rayyaan naan jedhama. Rayyaan. Duboo garuutu viidiyoo amma dura waraabdee ol galakkisaa turte san hedduu kana gammachiise. Innaa nadiis namni sin beekne saayibban kiyya mucaan kun eessa jedhanii na gaafachaa turan. Garuu viidiyoo san duuba taatee jettee baatuun jidda. Abshiraan badii jaalladhi. رمضان أهلا بك رمضان